Dorgommiin Pirimeer Liigii Ingilaand bara 2025 fi 26 torbeen jalqabaa eegalamee xumuramuuf tapha Liidisii fi Evertonii qofatu hafa. Haaluma kanaan tapha baniinsaa Liivarpuulii fi Barnmaawus kan waliin godhan taphichi goolii 4-2 injifannoo Liivarpuuliitiin kan goolabame yeroo ta'u, Liivarpuul sa'aatii 20tiif sadarkaa tokkoffaa qabatee ture hanga kilaboonni kuuwwan taphataniitiin wal harkaa fuudhiinsa sadarkaa hanga godhaniif akkasumas kilabiin barana guddate Sandarlaandis West Haamiin 3-2dhaan mo'achuudhaan hanga Maanchister Siitii moo'eetiin sadarkaa isa harkaa fuudhuudhaaf eegaa ture. Maanchister Siitiinis sa'aatii 2 booda akkasumas Wolvesii 4-2dhaan moo'uudhaan sadarkaa jalqabaa irra taa'e akkasumas kilaboonni itti aanan kan akka Tottenhaamis 3-2dhaan Barnilee kilaba haarawaa guddate mo'achuudhaan akkasumas taphni Aston Villaa fi Newcastle gidduutti geggeeffame 2-2 dhumachuudhaan Brighton fi Fulhamis tokko qixa xumuruudhaan qabxii qoodatanii jiru. Taphni sanbata xiqqaa akkasitti goolabamee ture. Shaampiyooniin waancaa kilaboota addunyaa Cheelseen Crystal Palace waliin qabxii yoo qoodatu Nottingham Forest Brentfordin 3-1 mo'achuudhaan ga'umsa bara darbee akka itti fufsisu mul'isee jira. Haaluma kanaan tapha torbee kanaa eeggamaa kan ture taphni Arsenaalii fi Manchester United injifannoo Arsenaaliitiin goolabamee jira 1-2dhaan. Haaluma kanaan taphattoonni haarawaa kilaba isaaniitiin mallatteessan kan akka Hugo Ekitike fi Ryan Cherkin goolii galchuudhaan aantummaa kilaboota isaaniif qaban agarsiisanii jirani. Taphattoonni akka Joao Pedro fi Victor Yokeresh fi Benjamin Seskoon goolii osoo hin galchin torbee kana xumuranii torbee itti aanu eegaa jirani. Goolii babbareedoo English Premier League irra galan kan torbee kanaa sadiin kana keessaa isa kamtu tokkoffaa ta'a koomentii irra nu kaayaa galatooma.